Ifadii kisiisaaf ajaa'ibsiisa keessatti kibba kaaba jaabaa daangaa samiif lafa hundumaa kan daawwatu ati Waaqayyoodha. Ati Waaqayyoodha. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Noosh. Si yaaddeerra abbaa. Waan hin jedhe galgala kana. Kunoo ijoollee kee sassaabamtee fuuldura kee teessi ulaa Waaqa duratti dhaabana. Qulqulluun hafuura kee dhoksa sagalee kee hiikee nu addaa dubbata. Otoo beekus garaagarummaatii otoo beeknis olaanummaadhaan aduu guyyaa har'aa oollee keessatti maal akka dalagaa oollee maal akka haasaa oollee maal akka uleessaa oollee ati beekta. Dhiiga ilma kee Yesuusiin dhiqee nu qulqulleessa. Nu qulqulleessa. Ana dhadhabaa cubbamaa garbicha kee otoo ittiin dabaleen keessaa otoo hir'isin akka dubbadhu arraba koof eegduu naaga. Ilaa ijoolleen koo kuni yaa Waaqayyo ijoollee kee sirraa kan barataniin ta'u dhagaan ijoollee kees kan baay'ateen ta'a jedhaa miila kee jala ta'ee akka maaraa akka sirraa dhageenyu adaraa carraa kana waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Nu gargaari. Maqaa keetiin jalqabnee amma xumurannutti adaraa abbaa nu wajjin ta'e. Galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Hooquma guddaan siif haa ta'u. Hundumaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan tokkicha maqaa. Ameen. Intee yeroo dhaabbanne ishitaa'ee galuutti intee yaade. Waaqayyo gooftaan maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo nu gargaaree kan tolchuu qabee mootiin Waaqa lafa kabajaa guddaa argata. Mee akka keenya nuti buusnee Waaqayyo galateeffannee akkas Waaqayyo nu gargaaree araarsaa ayyaana isaan baay'isee iddoo kanatti walitti qabamneerra egaa qorii dargaggootaa torbaniitiin mata duree adda addaa bisa gadee Waaqayyo faarfannaa akkasumas immoo gaaffii deebii wantoota adda addaatiin fuuldura keessatti akka isin bisa gadee Waaqayyootiin jajjabaataniif akka ittiin bara kana mo'achuu dandeenyutti yeroo hundumaa fuuldura keessatti argamna. Har'as immoo iyyuu abbaa keenya wangeelaa beekaa taasoo wajjiniitiin haala jireenya isaanii haala bu'aa bayii amantii isaanii afgaaffii goona waan ta'eef hanqina of ilaalaa isaanii naannoo barachaa itti fuula waan ta'eef dubbii amantii keessa gallee wal wajjiniitiin hirmaannaa jechuudha. Isaaniirraa barachaa nu immoo maal fakkaata jecha turtii gaarii iddoo kanatti qabaachuu gaarummaa qabaata. As kana teenyee iddoo biraa dalanne yoo ta'e waan baay'eetu nu jala darba waan ta'eef qalbiin kee yaadni kee akkuma qaama kan jiru kana as sassaabamne neetwoorkii keenya immoo dubbii hafuura qulqulluutti hidhannee jira kana taa'uu gaarummaa qabaata. As teenyee maalan ta'e baddaa as teenyee galee maalan jedhe yoo jala ta'e waan baay'eetu nu jala darba waan ta'eef turuu qabna darba kan jechuun barbaada. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Meera keenya itti buusnee Waaqayyo galateeffannu. Egaa jalqabuma irraa yoo argineerraa waan isaan jaallatan waan isaan barbaadanii amma kallattumaatiin anis taa'ee isaan wajjiniitiin gaaffii deebii wal gaafanna waan ta'eef wal wajjiniin buunee akkuma kanaatti wangeelaa taa'ee kun maal akka fakkaatan wal wajjiniitiin baranna waan ta'eef nu faana ta'a isin jennaan. Duraan dursa akkaataa akkasitti warri nu affeeranii Waaqayyo isaan eebbisu. Bara dabarsinee kana keessatti affeerri akkasii arginee beeknu kuni carraa caalaa baay'ee itti gammadeera. Horee dargaggoota Waaqayyo haa eebbisu, dargaggootas Waaqayyo haa eebbisu. Tole Waaqayyo dhiiga gooftaatiin kan bitamtan dargaggoonni waldaa mul'uu wangeelii Shaambuu gabaa amshii akkasumas naannoo isheerraatti kan dhuftanii amma gaaffii deebii gochaa jiru kanaatiin duukaa buutanii wantoota gurguddaa akkasiin barattan akkasiin irraatii fudhaama gaarii jireenya keessatti godhatan abdii guddaa qabna. Amma gara gaaffii keenyaatti deebina nu faana barbaada. Nagaan Waaqayyo isin haa baay'atu jecha amma imala amantii dhuunfaa isin gaafata waan ta'eef wangeelaa utaanii xaasoo eenyu akkasumas wangeelaa utaanii xaasoon eessatti dhalate
keessatti maal hojjechaa turanii har'a immoo abbaa ijoollee meeqaati. Isa kana dargaggoota keenyaaf kan ibsan barbaanna jaalala gooftaati. Tole qayyoo galatoo ani bara ishee beeku garuu ani dhaladhee addana haayiskuulii gajjallaa iddoo ishee argitee jedhamte gararraa ishee xossee jedhama gajjallaa ishee ilmalee jedhama naannoo sanatti dhaladhee guddathe asuma kana laga taafasaa gama ceetanii xinnoo gadeettanii booddee achittan dhaladhee achittan guddathe. Abbaa ijoollee meeqaatti yoo jettani abbaa ijoollee sadii sadan tokkicha waaqaa ijoollee sadii qabu. Bara jireenya kootti dabarse abbaan koo qotee bulaadhaa barumsa qabu otoo horii eeguu otoo qotuun guddadhe. Guddina nuti guddanneetti guddadha saniin jedhu baay'ee guddinni keenya cimaa ture. Wayyaan qabnu akkas boonee shurraabii ciccikuu tokko qabannee horii eegamu. Roobni asii ni ba'a. Akkaataa akkasitti ture kan nuti guddanne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa nuyi immoo akkamitti akka dhalannee guddannee har'a maal akka fakkaannu isa kanarraa barachaa jirra waan ta'eef toloonni Waaqayyoo warra dhiiga gooftaatiin bitamne maal akka barachaa jiru maal akka raatii qalbeeffachaa jiru asumarraatiin hubachuudhaan nama fakkaataa itti fufnee wangeelaa bitaa kaasuun akkamitti gooftaa amana nama dhugaa isinii bahe immoo dhalootumaan maatiin gooftaatti waan jiraniitiif achumarraatiin gooftaa kana hubattan immoo akkamittiin gara gooftaa kanaa gara amantii kanaa dhuftan. Dargaggoonni keenya duukaa buunee haa oolu. Tole egaa bara 1967 obboleessi koo astamaarii ta'ee hangafni keenya Asmaraatti leenjisamee dhufee baratta moo hin barattu jennaan anna barsiisu dhufee guyyaan kutaa 4 ga'ee qalsiidhaatti kan deebi'e. Ijoollee ta'ee abbaan koo sooressa dhaqabaa garuu akkamitti barachuu barbaadu. Haati keenya immoo hiyyeettiidha akka barachuu barbaadna. Kanaaf kibila 4 ga'ee anitti daftarii bitan iskiriiptoo bitan qabnaan dhiisee qalsiidhaatti kan deebi'e. Achi obboleessi koo astamaarii ta'ee bara 67 dhugaa dhufu barachuu barbaadna jennaan jedhee immoo beekte amanataa isa wajjin gara haadha deeme. Gara haadha erga deemee booddee yaadannoo fi anan qabadhe macaafittiin kun bara 67 hidaan 4 bara kana malee natti laatamteetti. Har'a garaa waggaa 50 na wajjin teesseetti. Kanaaf obboleessi gosulee amanataadha. Abbaan koo beekte waan jibbuudhaa fi waan beekte jibbiisee dubbata. Yoo amantanii akkasinaa ta'u fudheetti abaa anaaf obboleessa koo. Sana booddee obboleessi koo fudhatee dhaqee Yesuusin amananii naan jennaan. Nan isa sodaadhaa jettee garaa malee ishii nan amanaa hin jiru. Yookaan naa kadhatu akkas jedhee isa laala ture. Akkas jedhee isa laala. Inni hin kadhata ani immoo akka jedheeni nan dabarsa. Sana booddee haadha koos fudhateera. Ayyoo jedhe yoo jenna gaasheen kopheettee ta'e jedha ani immoo jaalladhu maal godhaa jenna ayyoo koo isi mucaa koo jennaan hin dhiisu. Amma inni amanee gara gooftaa dhufuutti hin dhiisu. Egaa kiliinii tokko qabaa. Kiliinii sana keessatti waameetti takka tokkummaadhaan anee jilbeeffannaa. Yoo jilbeeffannes isa ni ilaala malee akkatti kadhatan hin beekan. Otoo kanaan jiru gaaf tokko abjuu kootti ciisee wayyaa adii kan uffatanii ergamoota hin beekuudhaan dhufanii otoo qofaa koo ciisuu saaloonii keessaa gurbaan alaa naa jedhanii tokko dhufe.
eenyuun soogdaa eenyuun sosoogdaa amantamoo namantu jennaan wareegee ta'ee halkan qullaafoo nan qolladhee waan kun waan jedhu dhabee deebi'eechise. Ammas dhufanii sadii afur ta'uu murteeffadhu gurbaa eenyuun soogdaa eenyuun akka hin galtaanaa jedhan. Jedhee ta'ee anoodhaa namana jedhee halkan walakkaa jilbeeffadhee harka koo ol qabee nan dhaqe. Achumaanii yeroonni suni erga nan amana jedhee booddee narraa deema. Baree obboleessi koo gaashee jedhe yoo jennaan jarreen sanaan tokko dhufanii na doorsisanii amanta mana amantu jennaan si'a lama dhufanii sadaffaatti kana mana jennaan ergasii narraa galee ndoo jilbeeffadhee kadhadhee kuni maala jennaan ergamoota isaa ergasitti dubbate Waaqayyo murtoo kennii gana ishee arbii guyyaansaa qadaadee shaambuu kana fidee as gabaaroobii tulluu jala mana abbaa tokko galataa jiishaa jedhu mana isaa keessatti waaqeffatu tajaajiltoonni Geetaachoo Imarii fi Tagaanyee Farrisaa kan jedhanii boloonii tokko jiru isaanitti naalaatee isaan immoo mana galataa nageessanii achitti naa kadhatanii na murteeffatee ergasii gooftaa bira gara bitaas gara mirgaas gara booddees gara fuulduraas hin jennee achumaan hin dhufu. Galanni Waaqayyo isaaf merki egaa abbaan keenya wangeelaa bitaa taasoo jireenya isaanii irraa waan guddaa akkasii baratan keessumaa abdii guddaa qabna ammas gaaffii hedduun kan hafan jiru yaada keessan ammallee dhufaan dhufuu qaba keessumatti iyyuu wangeelaa bitaa taasoo abbaa ijoollee sadii bara 67 keessa immoo ergamoonni sadii abjuutiin itti dhufanii akkamitti akka isaan amanan bara haala hundumtuu hin tottoolle keessatti bara caammaa gaarii hin jirre keessatti bara uffannaa gaarii hin jirre keessatti akkaataa kanaatiin gooftaa dhugaa jiraachuu isaanii baay'ee nama dinqisiisa. Gooftaan isin eebbisu mee Waaqayyoon galateeffannuu dabalu. Keessumaa kan nama jaalatu ajandaa waggaa tokkoo kan nuti qabnu ajandaa waggaa tokkoo ol kaa'achuu kan hin dandeenye abbaan keenya bara 69 wangeela akkasitti qabatanii dhufanii jireenya hin jiranii akkaataa kanaatiin seenaa ol kaa'atan jiru. Dargaggoonni maaliif Waaqayyoon galateeffannu? akkamitti bara waan tole teknooloojiin tole waan nuti ubbaa tole keessatti nuyi akkamitti Waaqayyo galata guddaa dhugumayyuu wangeelaa biraa taasoo himuuf of ilaalee gaariidha. Dabalatee Waaqayyoon nu galateeffanna. Egaa gaaffii keenya sadarkaa ammas kan duukaa buutanii tajaajila keessatti fakkeenya kan isiniif qabdu gabaabsanii nuuf ibsaa. Egaa ergani amalee mana Waaqayyoo keessa ture booddee cuuphaallee dhabnee erga namni gara waggaa 18-19 irratti Geediyoon kan jedhamu Addis Ababaa dhufee boogaa muncaa fakkeenya wangeelaa kan nuuf ta'e fincaa isatu nu guddise. Isatu sirriitti na guddise. Maaliif namni guddisee isaa fakkaata. Guddisee isaa fakkaata. Boogaa muncaan goota amantiitti baay'ee fakkeenyummaa gaarii kan qabu inni isa wajjin erga wal barree booddee kottu tajaajila deemna anaan jedhee beeku. Eessa ammoo jennaan ana duukaa bu'ee asii baatee jaargagaa deemne miidhumaa jaargagaa deemne jaargagaa sagantaa gaggeessinaa jira. Ani hojii koo sagantaa gaggeessu. Sagantaan gaggeessaa jaargagaa irraatii gara Botoroo Boraatti nu fudhatee sokkee Botoroo Boraatti geef laagee nu fudhatee sokkee Dongoroo irra baasee nu gashi gorbee lamatti.
Kanaduma miidhagde caffeerana ciifna odduroo ciccittuu tokko biliis waan irra buusu malee iddoo qabu. Waan hafu ishumarra ciifna tafkiin hoggaanuu nyaattuu fi hoggaa waan tokko ba'u hin jilbeeffanna. Arganne moja gafi agarulla ndau galagatarite hoggade kundu wayya malee magaalaa kana keessa waa hin argan. Omayyo arganu agarulla keenya kursii keenya bisaan keenya irwaan keenya kaballaaf dhiiticha magaalaa kana keessatti ganama kursii takka argannaa iddoo mana namaa deemne kaballaadha dhiitichaadha bullaadha hidhaadha waan kana fe ati nama laataan hin jedhu. Indahun asakka mana nama deemne gatarii keessa guyyaa meeqa bullee oollee nutoo beeroo deemaa jenna si midhaan nyaadhu nuun jedhan. Midhaan nyaadhu moo si jedhan eeyyoo nyaannaa mattoo olii baanes nu jiraan maamaa jennaan. Wayyoo guyyaa sadii murtanii sin ajjeese rakaa jedha. Dhaqne bullee oollee ammas bullee maali maamaa nutoo dhuunfi jedhan si midhaan nyaadhu moo jedhan. Amma to midhaan nyaanne mala akkasumatti jiraatu jennaan qiixaa godhanii waan mana hin laatan. Waaqayyo kabaju guddaa haa argatu, guddaa waan isheen eebbisu, waaqayyoon dabalee malee galateeffannaa. Keessumattuu akka namaatti kan fakkeenya isaaniif ta'u nuuf kaasanii jiru akkasumas immoo rakkinnis dubbii gooftaatiif jireenya bara baraatiif akka inni fakkeenya gaarii isaaniif ta'u miilaan deemuun haala mijataa ta'uu jiraatiin deemanii dubbii sagalee waaqayyoo kan lallabuun fakkeenya gaarii akka isaaniif ta'u illee bal'aa isaan nuuf kaasaniiru mee waaqayyo gooftaa sinaa eebbisu jedhu sagalee keenya baasne waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu noo dargaggoonni maal fakkaata dubbii gooftaa kana itti jiraachuutiif nama moodeemuuf ta'u kun waldaa keenya keessaa qabna akkasumas namoonni adda addaa jiru ofii keenya kana jedhee keenya akka qabna mana barumsaatti qabna nuun namni moodeela godhachuu danda'a anaan namni moodeela godhachuu danda'a jennee akka itti of ilaalluutiif akka hafii keessaa jira waan ta'eef akka yaada nufaana fiddan abdii guddaa qabna ammas nufaana amma kan nufaana buutanii qormaatni isaan mudatan sana isaan gaafa waan ta'eef akkuma armaan nuuf kaasaa jiran isa kanas nuyi maal qoramaa jirra isaan immoo akka nuwaa jedhamuuti ofitti firoomsaa deemna waan ta'eef qalbii kee nufaana bu'a wangeela bitaa taasoo kiristaanummaan nuyi maal fakkaata kan amma gabaabsanii Kristaanummaan ammaa fi kiristaanummaan durii wal bira qabnee hoggaanaan baay'ee wal gata. Baay'eetti wal gata. Kiristaanummaa keenya namoonni yookaan wal arginu wal dhungachuudhaan imimmaan hoggaanuu irra yaa'u isaan kun misiyoonii anuuti. Imimmaatu jira, jaalalatu jira, qulqullummaatu jira, waaqayyoon sodaachuu. Kanaaf amantoonni bara nuti amanneetti akkasumaan kan ittiin beekamtii qabanii qabu. Akkamitti beekamu jennee yookaan wal arginu walitti rarraanee boollee beekamfannee amma namoonni dhaabatan yoo aduutti waliin gadhiif maaliif wal yaadne jaalalatu jira. Inni lammaffaa immoo erga akkasitti wal dubbifnee booddee wal ganneen deemu. Wajjin wal fudhanne gallee barataa taanaan mana barataa bulaa, gabaree taanaan mana gabaree bulaa akkasumatti miti waan qabu waliin mararsiifama. Ani qaba taanaan har'a natu dura deemee obboloota warra hojii jiratu affee. Hoggaan lammaffaa dhufanis inni qabus akkasuma. Kanaaf qabeenya keenya waliin mararsiifnu walirratti duuna malee wal gadhiisuu hin jiru. Nam tokko hidhamnaan anis dhaqee wajjin hidhamu malee obboleessi koo hidhame ani biraa dhufu. Kanuma akkatan walitti dhufe. Obboleessi koo hidhame ani gara. Inni maaliif hidhame ani maaf gara. Kanaaf hidhame taanaan wajjin hidhama. Reeffamee taanaan wajjin reeffama, beela ta'eera wajjin beela.
keenya otuma nu jibbanii, otuma hin ari'atanii, otuma nu hidhanii, otuma nu eebanii poolisii dhaabaa kanaa guyyaatti si'a 3 galan. Mana namaa yookaan deemnuu seexanni ni dhiyya. Nuti otoo kadhatiin poolisiin karaa nuti darbinee nu eega. Gobasaa dhaqaa karaa nuti darbinee nu eega. Jennaan sila qabamu. Addana kana qabanii kaballaa gurra keetti cufanii iiti shaa'an hudduu kee keessa gobanii as filashu. Kursiin jiru, bisaan jiru, irwaan jiru, waan tokko jiru. Kanaaf kan irraa kan gara baadiyyaa tureeti erga malee booddee baay'ee kan na ari'ate abbaa obboleessa kooti. Obboleessi koo guyyaa nama eeguu irratti darbate waaqayyo na dhiyeesse yoo na eeguuti. Abbaan kun immoo gabalee maamarii keessaa nuti aayoomaa dhabnachi hoogaa dhabnu mucaan koo hudduu isaarra chaappaa qaba. Surree isaa baasaatii midhaachinaan irraa soofaa malee hin didee mucaan koo didee. Maal godhe abbaa taase jennaan inni hudduu isaarra chaappaa qaba. Afaansa waliin qabatu Yesuus fayyisaa jedha, Yesuus gooftaa jedha, Yesuus jireenya jedha. Mucittii kana hin ajjeefne wal dhiifna biyya balleessuuf taateetti jedha. Hiriyoota obboloota 9 taanee dhalanneerra. 10 sun hundumtuu harkaan hin cabbatinaa. Wajjin haasa'inaa jedhanii nu qoodanii qofaa hundee, qofaa gombaa, qofaa gombaa. Hundumtuu waa'ee qotoleessa. Mucittii kanamu biyya balleessitu chaappaa kan jedhamu duusheedha. Isa tokkas ishee bobeessaa oolanii. Ani dhugaan ba'a. Akkata akkasitti obboloonni koo warri sabara tokko dhalannee guddanne harkaan hin cabbatanii, hin dubbisanii, qofaan ba'a, qofaan galaa akkata akkasitti bara dabarsiisa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa bara durii bara saaqamoonni jiran keessatti jaalala gooftaa qaban irraa kan ka'e abbaa obboleessa jibbamuutti keessumatti bira deddeebi'anii waan isaan baasan ni dhaga'e. Har'a dandeenya akkamitti maal jaalala akkasii dubbichi dhimma fannoo dhimma jireenya bara baraati waan ta'eef keessumaayyuu sababa jaalalaatiin kan ka'e amantoonni durii wal biraatii addaan bahuun isaaniif farratu. Miidhaguun amantootaa isaaniif farratu jaalala guddaadha. Lama qabu yoo ta'e tokko kan isaan qabuuti. Akkuma isaan amanuuf kaasaa jiran jireenya isaaniirraatii kana baran. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo guddisee galateeffannaa miira keessatti galuu waaqayyo. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Amantoonni amma maal fakkaata? Yeroo gabaabaa qabna waan ta'e kanarratti daqiiqaa muraasa keessatti kanas isin irraa dhaga'uu barbaadu waan ta'eef isa durii irraa dhageenya warri amma maal qaban baay'ee yoo dheeraa bitaa yoo dhaasan isa kanas isaan irraa dhageenya waan ta'eef maal jedhu baay'ee gaariidha. Amantoonni durii fi amantoonni ammaa kan irratti wal faalleessantu jira. Amantoonni durii bara jireenya isaanii guutuu wangeela dhugaa bahu. Wangeela otoo dubbisi jireenya isaanii dhugaa bahu. Maatii tokko keessatti ijoolleen amanteetti taanaan ijoolleen sun warri hojii baniyyuu fakkeenya jireenyaa qabu ijoolleen sun. Sababa ijoollee isaaniirraa kan ka'e turanii oolanii gara gooftaatti dhufu. Keessumaayyuu hojii wangeelaa sirriitti kan hojjete bara keenya keessatti eenyu hojjete barataa. Ani akka barataa wangeela biyyaa biyyaatti kan dabarsinu jiru. Barataan bara keenya keessa kan jiranii fi kan ammaa jiranii wal gatu. Bara sana keessatti kan jiranii barattoonni waan haasaanirraa wangeelli adda bahu. Hin baraattan immoo sammuu taatan immoo mucaan koo erga amanee innoo yuma laba halkanii
guyyaa boqonnaa qabu jedhe. Garuu warra isaaniidha, hiriyoota isaaniidha, ollaa isaaniidha, naannoo isaaniidha. Maaliif hojjenne fakkeenya gaarii qabu. Abbaa isaaniif ajajamu, haadha isaaniif ajajamu hin hojjetu, qulqullummaa qabu, Waaqayyo sodaatu. Abboonni seera Waaqayyo hojiidhaan agarsiisu malee faarfatanii agarsiisu miti, lablamanii agarsiisu miti. Hojiidhaan amantii isaanii hojiidhaan mul'isu. Ijoolleen keenya erga amananii booddee akka isaan abboomamanii, akka isaan ajajamanii, akka isaan seeraan bahanii, akka isaan seeraan galanii ani akka kanaan argine amantiin akkas ta'a taanaan nuti akka isaanii taanaa jedhu arginu. Amma hoo baay'inni keenyaaf jireenyi keenya dhugaa baanu maal fakkaata? Adda biraa. Kanaaf inni amma ammoo siniifan dhiisa. Akka baay'ina keenyatti sila biyya lafaa kana dhaallatu. Jireenyi kiristaanummaa lallabarra hin darba, raajiirra hin darba, barsiisuurra hin darba, faarfannaarra hin darba. Hojii keessan isa gaarii arganii isa samiirra jiru abbaa keessan akka kabajan ifti keessan nama hunduratti aayifnu jedhu amantiin hojii hin qabneef hojiin amantii hin qabne du'a. Amantiin hojii kan mul'isne malee asitti faarfannaa duwwaa miti, lallabu duwwaa miti, raajii godhachuu duwwaa miti. Amantiin keenya hojii keenya wal fakkaata taanaan gaarii. Garuu bara amma nuti jiru kana keessatti amantiin keenya hojii keenya wal fakkaataa sirriiban isa gaaffisan. Bara keenya garuu erga amananii akka ilma baluu, erga amananii akka intala baluu, erga amananii akka ilma baluu, erga amananii akka intala baluu jedhamti. Dubbi amantee taanaan abbaa ishee haadha ishee ifaaf suuta. Dhugaa maatii fakkeenya jireenya qabu. Ammoo maal jedhu qaboo? Nda'uun ifata manaa godha malee orijinaalee beektee fi foorjinii beektee jechaa kan hin dhagayamu. Orijinaalee fi foorjinii. Kiristaanummaan orijinaalee foorjinii qabu. Orijinaalee. Bara nuti amannee keessatti dhiirri goofaree isaa guddisa jennaan mataa guddifachuun kan dubartiiti. Inni immoo fakkeenya Kiristoos, fakkeenya Waaqayyo waan ta'eef mataa isaa kana guddisuun sirriitti jennee obboleessa keenya sana waammannee caqasa sanatti caqasnee hinneeti akkanis Israa'el fuudhana malee goofaree jira. Bara keenya keessatti obboloonni dubartoota sirrii hoggaa uffatanii waamneeti ofitti qofaatti kan dhiira dubartii dhiirri uffatiin jedhamee caafamee jira. Eessaa iddeen uffattee? Jennee obboleettii sana gorfannee keenya godhannee surree lafa buufnee qooloo hidhachiifnee akkas jedhanii isaanuu shiyee fudhatu. Warra maa fudhatu jedhanii. Waaqayyo maqaan isaa bara eebbifamu taanee amaaniin keenya ibsaa jira waan ta'eef yeroo keenya yeroo gabaabaa kana danda'anis jira kanas jira waan ta'eef Waaqayyo nu gargaaraa jiru bara bara eebbifamu. Galanni Waaqayyo fa'a. Irraa akka barachaa jiru bal'aasaa abdii guddaa qabna. Ammas itti fufnee kan nuti gaafannu keessumaa immoo akka isaan nuuf kaasan jiran keessatti jaalalli guddaan akkana jiru ture. Amma sirrii deebiin isaan nuuf kaasanii tajaajiluun immoo jireenya akka ta'e tajaajiluun nuti mataa isaa faarfachuu lallabuu raajuu jireenya akka ta'e inni durii fi nammaa ofuma isaa dur tajaajiluu keenyaan duratti jireenyi keenya dhugaa beeksisa ture. Waan jedhanii bal'aasaa nuuf kaasaniiru Waaqayyo guddaa isaanii naa eebbisu jecha amma kan nu dhugaa buutanii yeroo keenya galaatiin deemaa jira waan ta'eef kaameraamaanii siree irratti ibsaa jira waan ta'eef kan isin gaggabaabsa. Amma hordoftoonni keenya biyya gooftaan kan bitamtanii jaalatamtoonni isaanii Waaqayyo wangeelaa witaa xaasonii mudannoo akkamii qabu ta'a maal itti bulaa tajaajila isaanii keessatti mudannoo akkamii qabu maal akka isaan gabbisiise bara tajaajila keessatti maal akka itti gammadan gabaabsanii nuuf kaasu waan ta'eef gaggabaabsaa jedhamantis dubbii gooftaa keenyas kana lallabama kana keessatti mudannoo maalii qabu bara tajaajila keessatti koofsa shanii bara tajaajila keessatti mudannoo maalii qabdu Waaqayyo isin eebbisu. Bara nuti tajaajilu keessatti baay'ee ulfaata. Caamni
waggaa fuushan jaaladha caammitti mismaaratu ishee qabata malee qabeenya qabdu shamiziin asii yoo citti as galagashin akkasitti uffannaa jaakeettiin asitti citte eebbifannaa surreen asitti citte immoo hin eebbisiifnaa duratti surreeni asiin kuma malee asiin dhumu maali jedhanii hin jilbeeffata hin kadhata isa maammoo maaltu asiin fide jedhaan hin beeku እና obboleessa koo wangeelaawwi bookaa bulchaa goota amantii anirraatiin baradhe bar tokko gadda yoggaa deemnu bishaan guute bishaan aboona gunnaan surree baafanne caammaa baafanne asitti gaafa ceenu wangeela jechuun kanaa jedhe gaasheekaa wangeelli surree nama baasisaa wangeelli caammaa nama baasisaa wangeelli qullaa lagamana ceesisaa baasi jedhee ofiisaa baasee nu baasee asii baafnee yaadagaa deemu qullaa keenya erga ceenee booddee dhiqannee godhanne gara biraan tajaajila keessatti mudannoo hedduun mudate bakka deemu hundumaa keessatti namoonni akka namaatti mul'atan siree gaariin jiru otoo jiru ofiisaan irra rafu malee nuti nama rafu akkuma sireen jedhee birbirsi tokko nurra buusu qoduroo tokko lafa kaa'u achi dhabuudha malee iddoo gaariin bulu garuu baadiyyaa namoota iddoo nyaata nyaatachiiti isa duwwaa miti akka ammaa dhaqnee makiinaatiin gallootoo ta'ini asii gaafa kaanu torbee lama torbee sadii ijoollee jaammarree bakka lubbuun tokko jirtu barbaanne waashaa keessa dinnee ishee fudhannee gadi baay'ee kaffallee galla malee karaa baanee irraan galla karaa dongoroo baane karaa gaaddoo galla karaa gaaddoo yoo baane karaa dongorootti galla lubbuun tokko jirti taanaan waashaa maal fakkaatu keessa dinnee lubbuu sana kadhannee fi wajjin galla malee akkasumatti lubbuu tokko fi kan hin jedhu lubbuun tokko borkuma taati lubbuun tokko kanaaf gara deemu hundumaatti waa'ee nyaataa miti waa'ee uffata miti wangeelli galmaan akkamitti geessisna wangeelli kanaaf gara deemu hundumti immoo qoomsi mul'ata bara darbii keessatti keessumayyuu afaan hamaatu jira afaan cimaatu jira gobataa lakaa kan jedhan jira liqambarii kan jedhan jira eessaa deemtaa eessaa dhufta jennaan warra nuti beekuu gaawaa isaan beektee taa'eeti isaan kunis akkasuma jedhaniiti qabanii nu fattashanii waan baay'eedhaan nu gadhiisu malee baay'ee gadhiifti. Keessumaayyuu bara darbii bara amantii jibbamu bara hidhamu bara garafamu bara reebamu bara beelomu bara dheebomu bara kanatti deemu wallaallee kana keessatti garuu kuniin nutuu fannoo keenya jennee gaafa qabannaan itichi arganne haaleluyyaa isaan dandeenya. Maaliif isa Kiristoos argatee arganneedha. Kanaaf baadiyyaa kana keessa ugaleen fincaa kana keessa ugaleen amma callee addi deemnee nuti callee gaaricha abbaa gidda gabaayyaanaa kiiramuu qoqoffee agarsa ammoo jaartee miilumaan ayyaana waaqayyootiin iddoo deemnee malee hin deemne. Waaqayyo ayyaana sana nu baay'isee deemnee si dhadhabu halkanii guyyaa keenya har'a addana bulleera taanaan booruu asii achi ittuma fufnee gidda gabaayyaanaatti naannofneeti asii karaa jaalladaabuu gaalla. Akkaataa akkasitti malee karaa baanirra hin jiru. Pirootokoolii eenyuutiin tajaajilamti. Wayyaan qabu pirootokoolii kan itti eenyu. Pirootokoolii afuuraan eegame malee pirootokoolii wayyaan wayyaan jira. Gaashoonis baraan qabu, anis baraan qabu. Ishumaan immoo waaqayyo nu eebbisa. Dubbiin akka qabaatti. Kanaaf kun si naa mudatu jechuun otoo hin ta'in waan nuyi keessa darbee siniin nu argachiise. Har'a fuula keessan akkasitti teenyee dhugaa bahuu keenya nuufi misiraachuu guddaa bara dheeraa isatti dabarsine har'a ammoo akka afaan dubbannu taasise maqaan isaa eebbisa. Anaan akkana godhe
wattaaddarii tokko addana kana naqabeeti asuma katamaa kana keessatti kabannaa natti dhufeeti idicha na goobsiseeti qaqqee deemna xiqqoonis qaba galinaa jedhe nan gale har'aa kan koof kan kee qurxii ta'edha yoo waaqayyo anaaf si wal bira bushinni waaqayyo miti jennaan eessa baakee dhaqxa agaraatti dheente kan katamaa kana jeequ si miti har'a walii goona naan jedhe ay obboleessa koo waaqayyo anaaf si wal bira bushinni eessa baakee dhaqxa kun galtee kanaan jedhe 10 ta'e 11 ta'e 12 ga'e agaraatti dheente naa nama maluuf jennaan nama kan waastaa jennaan waasee Kiristoos nama sana booddee dhaqeen taa'ee faarsaa tokkoon faarfadhe garafamee fannisamee kan fannoo koo naa baate Yesuus malee kanan biraan argine jennaan malummaan biraan taagaraan dheete jennaan asii dhageeffadhu Yesuus karaadha, Yesuus dhugaadha, Yesuus jireenya as keessa galtes kana dubbadhaa jennaan ishee kana qabadheera silaa gaafa ni namni na wajjin hidhamti gaafa reebamni na wajjin reebamti mana tamaarii amma 12 baradhutti kuni kiisii koo keessa addaan baatu ijoolleen na biran teessu ani hin beeku edaa kuni humna qaba jiru ameen humna qaba sagalee kun kana keessa rukkan deetaa tamaaroonni biran taa'e maali jennaan ani hin beeku inni kaan uummatee inni kaan hoollatee inni kaan dhiifatee sokkaa ati qofaa kee hafuufree jennaani ay tamaskee tokkoo shakkan jedhama jala jira jennaani tamaskee akkasnaa jedhe taaree yoo jennaan amantee sama duraa keessatti dheeltee jedhe maali jennaan ijoolleen si gadhiifte ijoollee torba shaqarii ofirra akkana akkasittidha wangeelli jalqaba ammanumaatti wangeelli akkasumatti deemu jiru wangeelli gatii nama baasisa wangeelli gatii malee deemu du'a gooftaa Yesuusiin sabni kun argame gidira Yesuusiin sabni kun argame garafamuu Yesuusiin kun argame dhiiga Yesuusu kana hawwe kiristaanummaa gatii nama baasisa malee akkasumatti amanneerra jennee kan ta'e miti nagaa galanni waaqayyootiif haa ta'u egaa yoo akkasuma kana afaan isaanii irratti dhageessanii gammachuun isaanii gooftaa isaanii jedhanii gidiraa arguu miillaan deemu garafamu mana hidhaatti dararamu waan ta'eef mee waaqayyootiin guddisnee galateeffatu. Gammachuun kana caalu anaaf eeguudha ture kun immoo eebba guddaa naaf ta'eera jedhanii afaan isaanii irratti waan guddaa waan dhagaa jiruutiif amma yerootiin baay'ee waan jalaatii deemeefi wangeelaa bitaarikuun maal nuudhaan laata gabaabsanii isa kan nutti himu dargaggootaaf maal dhaamtu? Tole egaa kan waaqayyo kan eebbisan haa ta'u isin ifa biyya lafaati isin soogidda biyya lafaati hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa samiirraa kan jiru akka galateeffattanii waan jedhuuf har'a anis biyya lafaa kana keessatti gooftaan Yesuus Kiristoos afaan isaan godhatee ija isaan godhatee miila isaan godhatee wangeelli karaa keessan biyya lafaa kanarraa hin ga'a malee anis miila wangeelaati fedha waaqayyo yaada waaqayyo jaalala waaqayyo imaana nurraa kaa'e kana galmaan ga'uudhaaf ofii keenya jiraanna otoo hin ta'in warra dhageenya dhageessifne warra hubanne hubachiifne fakkeenya gaarii taane Kiristoos Yesuusin calaqqisiisnee darbina malee akkanumaan miti obboloota koo har'a sababa koof sababii keessanii maqaan waaqayyo ormoota biratti akka arrabsamne akka tuffatamne akka gatamne har'a gooftaan Yesuus jedhe namoonni ilma namaatti eenyu jedheeti gaafate Eeliyaas jedhu Ermiyaas jedhu kana duukaa buutota isaatti dhufe sinima maal nuun jedhu jennaan Phexros ariifata ati jiraataa ilma waaqayyooti. Ameen. Har'a jireenya kiristaanummaa keenyatti ollaan keenya maal nuun jedha warri wangeelan beekne maal
magaalli tulluurra jirtu dhokachuu hin dandeessu. Abbaa fedhetti shalaa. Kiristaanummaan jireenya Kiristoos jiraate dabarse biyya lafaa kanatti kan dabarsinu malee faarfannee kan fidnu miti, lablabnee kan fidnu miti, raajeffannee kan fidnu miti. Kiristaanummaan gaafa achi namni sitti fuuma malee dhumaan qabu. Dhumaan qabu. Kanaaf obboloota koo sinittan himaa maqaan Waaqayyoo inni nurratti waamame inni guddaan kuni maqaan Waaqayyoo inni anaaf sin jireenyatti nu waame arrabsamaa jira moo kabajamaa jira moo tuffatamaa jira moo kabajamaa jira jiru. Kanaaf jireenyi kiristaanummaa keenya karaa qulqullummaa, karaa Waaqayyoo sodaachuu, karaa jaalalaa, karaa amantii. Jaalalli jiraa yaa amantiin jiraa yaa Waaqayyoo sodaachuun jiraa yaa Waaqayyoo kabajuun jiraa yaa dargaggoota nana Waaqayyoo sinaa eebbisu Waaqayyoo sodaadhaa. Ogummaan jalqaba Waaqayyoo sodaachuudha. Waaqayyoo dhokkaa sodaannu inni sodaatamu inni sodaachisu Waaqayyo fedha isaa yaada isaa jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaatti yaada daawwachaa deema, hojjechaa deema, raawwachaa deema, ulfina isaa deema. Kanaaf har'as hamma baay'ina keenya jaalalli keenya maal fakkaata? Hamma baay'ina keenya qulqullummaan obboloota gidduu maal fakkaata? Hamma baay'ina keenya Waaqayyoon sodaachuun keenya maal fakkaata? Waaqayyo hin sodaatamaa hin sodaachisa sodaatamaadha Waaqayyo. Akkamitti Waaqayyo sodaata? Ani isa durii ras baradheera, isa gidduurraas baradheera, isa ammaarraas barachaa jira. Isa ammaarraa immoo adaraa naa eegi jechaa jira. Na eegi yaa Waaqayyo. Amantii gosa jalqabaa amma dhumaatti qabadhee dhaaltuu mootummaa kee kan ta'u malee adaraa quba namatti akka hin qabne adaraa jedhee Waaqayyoon hin kadha. Yaa obboloota koo jireenyi kiristaanummaa koo raawwatamee kan dhume miti amma hin jalqabne malee xumurre. Ani waggaa 50 gooftaa wajjin hoggaa jiraadhu ammayyuu akka waa tokko hin qabnetti of allaka. Waan baay'eetu naafaa ammayyuu. Waan baay'eetu naafaa. Kanaaf jireenyi kiristaanummaa kan dhuuti gara Kiristoos Yesuus hin deemna achittis otoo faarfannoo jiraanna malee as fidee kan deemnuuti. Kiristinnaa maaliqaa inni. Kanaaf akkaataa akkasitti akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ammas Waaqayyootiin guddisanii galateeffannaa. Gaaffii hedduun kan gaafachuu barbaadu. Akkuma isaanii kan afaan baay'inatti qabaa. Irraati bal'aa kan barachuu malu. Hedduu isaa kana jira. Hedduu isaa kana jira. Ammas horiin dargaggoota keenya akkuma kana namoota waldaa keenya keessa jiranitti of ilaallee keenya godhannee yeroo yerootti jijjiirree akkaatuma kanaatiin isin fuulduratti akkasiin irraa barattan akka dhiyeessuuf abdii guddaa qabna. Waaqayyo guddaa nu gargaara. Gaaffii bal'aan jiru asuma irratti goolabna waan ta'eetiif Waaqayyo guddaa isinii haa eebbisu. Dhaamsa isaan dhugaaman keessaatii igaayyuu ifti tokko qabatee guuboo jala taa'u ol gubbaa guuboora taa'ee ibsa malee isin biyya lafaatiin ifa soogii jedhamu jedheera. Kanaaf lafa hundumaatti kiristaanonni ifa soogii dha. Ifa kana immoo harkaan qabne ilaalamti. Soogii kana immoo argamne keessi goone ilaalamti. Argamne jireenya keenyaan jedhanii dhaamsa guddaa godhamaniiru. Abbaa keenya taa'uutiin wangeelaa bitaa dhaamsa guddaa galateeffachaa kan guyyaa abbaa fi keenya soorata xumuraa meetii guddaa fi Waaqayyootiin galateeffachaa. Kana keessatti dubbisa galee Waaqayyoo karaa buleessa keenya